Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hordoftoota barattoota akkam jirtu nagaa jirtu. Sagantaalee darbe keessatti sagantaa jalqabarraa tartiibaan dhufeen hanga fuula 25 irraa baratu yaallee turre. Har'a sagantaa 11ffaa keessatti lakkoofsota raashinaalii hir'isuu ka jedhu walumaan ilaalla yoo rabbi jedhe. 1.3.2 lakkoofsota raashinaalii hir'isuu ida'uu sagantaa darbe keessatti ilaallee turre. Har'a ammoo hir'isuu ilaalla jechuudha. Egaa gaafileen tokko tokko hirmaattota irraa yookiin immoo daawwattoota irraa ka'u kitaaba akka irra hin dabarre waan hundaa takka takkaan akka dalagamu namni barbaadu ni jira. Kun ammoo irra darbiitii gilgaalota qofa nu dalagii warri jedhullee ni jira. Egaa adeemsa mataa kiyyaa qabaanii yaada namaas ni fudhadha. Gilgaala qofas dalaguun bu'aa hin qabaatu. Maaliif jennaan gilgaalli ka dalagamu ibsa wahii booda yookiin immoo barnoota tokko eega kennitee booda gilgaala dalayda malee gilgaala ol kaateen dalaydu. Gilgaalli immoo barataa akka dadhabsiisutti miti dalagamuu qabu. Akka gargaaratitti akka isa gargaarutti malee ka yaadame. Barataan dhibbaan dhibbatti viidiyoo kanarratti yookiin ammoo gilgaala asirratti xiyyeeffatee ofii dalaguu haa dhiisuu ka jedhu yaadni hin jiru. Tokko isaanii guututti haa dalagamu warri jedhuuf immoo sun waan hin danda'amne. Maaliif yeroollee baay'ee gaafata kitaabuma garagalchuu jechuudha viidiyootti. Kanaaf kuni akka gargaaraatitti viidiyoon tuutoriyaalii kun akka gargaaraatitti fudhatamuu qaba. Kanaafuu irra darbaatiin qabxiilee ijoo fi kan ibsa barbaadu akka nama tokkootitti in argisiisa. Kaan immoo ofii keessanii yaalattan jechuudha. Akkasuma ta'uu qabas jedhee yaada. Gocha 1.6 kanneen armaan gadii hir'isi jedha. A 3 guutuu 4 irra 5 hir'isuu 8 irra 5 qixa ta'a iddoo duwwaadha. Gaafileen akkanaa yoo nu dhufan gara firaashinii sirrii hin taanetti jijjiiruu qabna. Inni firaashinii wal makaatti jechuudha. Dura firaashinii isaaniitti jijjiiruu qabna. Jijjiiruudhaaf 5 baay'isuu 3 ida'uu 4 ida'uun isii tana tan itti edaana irra 5 hir'isuu 8 irra 5 qixa ta'a iddoo duwwaa. 15 ida'uu 4 irra 5 qixa ta'a hir'isuu 8 irra 5 ta'a. 19 irra 5 hir'isuu 8 irra 5. Kanaafuu iddoo barbaannutti siqfanne jechuudha. Amma firaashinii hir'isuuf mijataa ta'etti siqfanne jechuudha. Kanaafuu firaashinoonni lamaan kun firaashiniin kunii fi inni kun firaashinii waamsisaan isaa wal fakkaataa ta'edha waan ta'eef isaan keessaa tokko fudhanne gubbaa isaa walirraa hir'isuudha. 19 hir'isuu 8 qixa ta'a 11 irra 5 deebiin isaa kana ta'a. 4 irra 5 hir'isuu 1 irra 3. Firaashinoonni lamaan kunii waamsisaan isaanii gargar waan ta'eef firaashinoota waamsisaa isaanii wal fakkeessuu qabna. Hawaaxaa kan 3 fi 5 qixa ta'a 15. 4 irra 5 baay'isuu 3 irra 3 hir'isuu 1 irra 3 baay'isuu 5 irra 5. 12 irra 15 hir'isuu 5 irra 15 qixa ta'a iddoo duwwaa. Amma gara barbaannutti siqfannee jirra jechuudha. Waamsisaa isaanii eega wal fakkeeffannee lamaan keessaa tokko fudhachuudhaan gubbarraa walirraa hir'isuudha. 12 hir'isuu 5 qixa ta'a meeqa ta'a? 12 hir'isuu 5 7 irra 15. Egaa gochi asitti shaakalaaf kaa'e isuma kana. Gaafilee qooyyaba hir'isuu qabu hunda gara qooyyaba ida'uutti jijjiiruun shallaguun ni danda'ama jedha. Fakkeenya 18ffaa irratti 14 hir'isuu 5 qixa ta'a 9. Kuni qooyyaba hir'isuuti. Akkamitti qooyyaba ida'uutti jijjiirra ka jedhu 14 ida'uu negatiiva 5 qixa ta'a 9. Egaa kana jechuudha. Hundaa haaluma kanaan ilaaluun ni danda'ama.
kan xiyyeeffannaa argachuu qabu gabatee kana keessatti kan sadaffaarra jiru san kadhumarra jiru negatiiva 8 hir'isuu negatiiva 4 qixa ta'a negatiiva 4. Isa kana yoo negatiiva eda'utti jiru akkam godhe qoyyaa eda'utti yoo jiru akkam godhe negatiiva 8 eda'uu 4 qixa ta'a negatiiva 4 godhe akkamitti ka jedhu gaafiin ka'uu danda'a. Kun akkamitti dhufuu danda'e negatiiva baay'isuu negatiiva qixa ta'a pozitiiva ta'a. Kun beekamuu qaba. Lakkoofsi negatiivaa tokko negatiivni lamaa walitti aane taanaan negatiiva ta'e taanaan negatiivni lamaa wal baay'isee pozitiiva ta'a. Kanaaf negatiiva 8 hir'isuu negatiiva 4 qixa ta'a negatiiva 4 akka itti ta'uu danda'e negatiiva 8 as biratti kana eda'uu godheeti. Eda'uu 4 qixa ta'a negatiiva 4. Fakkeenya 19ffaa kanneen armaan gadii moodeelii mummuramaa rektaangilii fayyadamuun hir'isi jedha. Wanta kana bal'inaan eda'uu keessattis ilaallee jirra. Haa ta'uu maal jetti 4 irra 7 hir'isuu 3 irra 7. Isiin tun waamsisaan isii wal fakkaataa waan ta'eef salphaadha shaakalaa. Baa haa ilaallu 3 irra 4 hir'isuu 2 irra 3. Waamsisaan isaanii gargar waan ta'eef bakka wal fakkaatutti yookiin ka wal fakkaatu godhuu qabna. Hawaaxaan kan 3 fi 4 meeqa 12. Kanaaf 3 irra 4 baay'isuu 3 irra 3 hir'isuu 2 irra 3 baay'isuu 4 irra 4. 9 irra 12 hir'isuu 8 irra 12 qixa ta'a iddoo duwwaa. Egaa waamsisoota isaanii lamaa wal fakkeessinee jirra. Moodeelii kana mummurreetiniin iddoo 12tti mummurree kamirraa hir'isnaa akkamitti hir'isna ka jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Egaa as biratti 1 hunda isaatu 1 hanga asitti 1 qaba jechuudha. Hundi isaa mataa isaatiin 1 jechuudha gatiin isaa. 9 eessarra jira ka jedhu ilaalla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 as bira jira jechuudha. 9 irra 12ffaa hir'isuu 8 irra 12. Egaa 8 irra 12 irraa hir'isna jechuudha. Gara duubaa 8 12 deemna jechuudha. 8 irra 12 asirraa kaanee gara duubaa deemuu dandeenya. 1 2 3 4 5 6 7 8 as bira jirra jechuudha. 8 irra 12. Kanaafuu deebinteenna isii tanaa jechuudha. Kanaafuu deebinteenna isii tana. Meeqa arganne? 1 irra 12 arganne jechuudha. Karaa herreegaatiinis yoo dalayne 9 irra 12 hir'isuu 8 irra 12 qixa ta'a 12 tokkoon fudhannaa 9 hir'isuu 8 1 irra 12 ta'a gabaabumatti. Hubadhu yoo a irra baa fi caa irra daa baa miti 0 ammas daan miti 0 lakkoofsa raashinaali yoo ta'an a irra baa hir'isuu caa irra daa qixa ta'a a irra baa eda'uu negatiiva caa irra daa ta'a kareef jennisan jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa jijjiirree haa daleenu 1 irra 2 hir'isuu 3 irra 4 jechuun
tokko irra lamaa ida'uu negatiiva 3 irra 4 ta'a jechuudha. Isaan kun lachuu walqixa jechuudha. Hiika tokko qabaatanii caalmaan lakkoofsa raashinaalii yeroo hunda lakkoofsa raashinaaliidha. Caalmaa jechuun a ida'uu ba qixa ta'a ca. Caan kun maal jedhama? Caalmaa jedhama. Caalmaan lakkoofsa raashinaalii yeroo hunda lakkoofsa raashinaalii ta'a. Kanaaf hir'isuun lakkoofsa raashinaalii hin alagoomsu. Sadaffaa hir'isuun amala jijjiirraa iddoo fi amala jijjiirraa cuftuu hin qabu. A hir'isuu ba qixan ta'u ba hir'isuu a. Kanaafuu akka ida'uu sanii miti jechuudha. Gilgaala. Gilgaala 1.7 gaafii tokkoffaa sarara lakkoofsaa fayyadamuun caalmaa lakkoofsa raashinaalii armaan gadii barbaadi. A 2 irra 3 hir'isuu 1 irra 2 qixa ta'a iddoo duwwaa. Gaafii kana dalaguun dura waamsisoota isaanii wal fakkeessuun dirqama ta'a. Kanaaf hawaaxaan kan 2 fi 3 meeqa ta'a yoo jennu 6 ta'a. Egaa 2 irra 3 baay'isuu 2 irra 2 hir'isuu 1 irra 2 baay'isuu 3 irra 3 qixa ta'a iddoo duwwaa ta'a. 2 baay'isuu 2 4 3 baay'isuu 2 6 hir'isuu 1 baay'isuu 3 3 irra 6 qixa ta'a iddoo duwwaa. Isa kanaaf sararratti argisiisna jechuudha. Sarara lakkoofsaa diriiraa qabna. As biraa 0 qabna. As biraa 1 qabna. Iddoo walqixa ta'e 6tti addaan qoqqoodna jechuudha. As biratti 1 irra 6 2 irra 6 3 irra 6 4 irra 6 5 irra 6 4 irra 6 hir'isuu 3 irra 6 jedha gaafiin keenya. Kanaafuu eessarraa kaana 4 irra 6 bira dha'ina. 4 irra 6 jechuun iddoo kana jira. Asirraa kaanii gara birtaa tarkaanfii 3 deemna jechuudha. 1 2 3 meeqa ta'e deebiin keenya 1 irra 6ti. Lakkoofsaanis yoo daleynu 4 irra 6 hir'isuu 3 irra 6 akkasuma ta'a jechuudha. Ba negatiiva 4 irra 5 hir'isuu 1 irra 2 qixa ta'a iddoo duwwaa. Isa kanas waamsisoota isaanii wal fakkeessuu qabna. Negatiiva hawaaxaan kan 2 fi 5 qixa ta'a 10. Kanaafuu negatiiva 4 irra 5 baay'isuu 2 irra 2 hir'isuu 1 irra 2 baay'isuu 5 irra 5 iddoo duwwaa ta'a. Negatiiva 8 irra 10 hir'isuu 5 irra 10 qixa ta'a iddoo duwwaa. Amma waamsisoota keenya wal fakkeeffannee jirra jechuudha. Negatiiva 1 negatiiva 2 iddoo wal qixaa ta'e 10 itti qoodna jechuudha. Tokko 2 3 4 5 irra 10 0 jechuudha. Negatiiva jechuudha. Gama isaanutiinis 1 2 3 4 5 negatiiva 1 guutuu 5 irra 10. Egaa lakkoofsi 8 irra 10 eessatti argama ka jedhuuf 6 7 8 as biratti arganna. Negatiiva 8 irra 10 hir'isuu 5 irra 10 5 irra 10 irraa hir'isna jechuudha. Tarkaanfii 1
lama sadii afur shan as biratti jechuudha. Kanaafuu lakkoofsuma akka reef itti fufnetti yoo itti deemne meeqa ta'a? 8 irraa kaane jechuudha. Negatiiva 9 irra 10, 10 irra 10, 11 irra 10, 12 irra 10, 13 irra 10. Inni kun meeqa ta'a? Gaafii baa. Gaafiin baan xiqqoo rakkistuu waan ta'eef xiyyeeffannaa addaatiin hordofamuu qaba. Negatiiva 4 irra 5 hir'isuu 1 irra 2 qixa ta'a iddoo duwwaa. Duraan dursinee waamsisoota isaanii wal fakkeessuu qabna. Negatiiva dhiifama hawaaxaan kan 2 fi kan 5 meeqa ka jedhuuf 10 ta'a. Negatiiva 4 irra 5 baay'isuu 2 irra 2 hir'isuu 1 irra 2 baay'isuu 5 irra 5 qixa ta'a iddoo duwwaa jennaan. Negatiiva 8 irra 10 hir'isuu 5 irra 10 qixa ta'a iddoo duwwaa. Kanaafuu ka barbaannu argannee jirraa jechuudha. Eega as bira geennee amma kallattiidhaan sarara kenna sararuudhaan sararratti mul'isuuf yaalla. Sararri kenna isa kana as biraa 0 qabna. As biraa negatiiva 1, as biraa negatiiva 2. Iddoo walqixa ta'ee 10tti addaan qooduun dirqama ta'a. Egaa 8 irra 10 negatiiva 8 irra 10 isatti argama ka jedhuuf sarara lakkoofsaa kenna lakkaa'udha. Duraan dursinee lakkoofsi kun bakka 10tti addaan qoqqoodamee jira ka jedhu haa ilaallu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sirriidha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eeyyee 10 isii tana. Kanaafuu 8 irra 10 eessatti argama ka jedhuuf tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet iddoo kanatti argamti jechuudha. Negatiiva 8 irra 10 hir'isuu 5 irra 10 gama bitaa ammas negatiiva 5 yookiin tarkaanfii 5 deemna jechuudha. 1 2 3 4 5 inni kun meeqarra jira ka jedhuuf irra deebinee haa lakkoofnu 8 irra 9 10 11 12 13 negatiiva 13 irra 10 ta'a. Kanaafuu deebiin kenna isuma kana ta'a. Lakkoofsa dalagaanis dalaguu yoo barbaanne negatiiva 8 irra 10 hir'isuu 5 irra 10 13 negatiiva 13 irra 10 ta'a. Egaa gaafii lammaffaatti ceenee jirra. Moodeelii mummuramaa reektaangilii fayyadamuudhaan caalmaa lakkoofsota raashinaalii armaan gadii barbaadi jedha. Sararaallee fayyadamnu reektaangilii mummuramaas moodeelii mummuramaas fayyadamnu herreegni herreeguma. Kana keessaallee takka yookiin lama dalagneetiin gama gaafii itti aanu ceena. A fi baadha. Aan maal jetti? 3 irra 4 hir'isuu 1 irra 4 jetti. Isii tana dalaguudhaaf lakkoofsi waamsisaa isaanii wal fakkaataa waan ta'eef fagoon hin deemsisu jechuudha. Lakkoofsuma gabatee keenya irratti bakka 4tti eega qoonnee booda walirraa hir'isuuf yaaluu jechuudha. As biratti meeqa qabna? 1 irra 4 kunis 1 irra 4 1 irra 4 1 irra 4 tartiibaan garuu walitti eda'aa yoo deemne 3 irra 4 argachuudhaaf 1 irra 4
lama irraa afurii sadii irraa afurii as bira jira jechuudha. Hir'isuu meeqaa? Tokko irraa afurii irraa hir'isna jechuudha. Gama duubaa takkaa tarkaanfanna jechuudha. As biratti arganna tokko irraa afurii. Kanaafuu meeqa ta'ee? As bira meeqa jira jechuudha? Lama irraa afuriiti. Maaliif asirraa yookaan tokko irraa afurii lama irraa afurii ta'a waan ta'eef lama irraa afurii arganna. Kanaafuu gaafiin keenya deebii argate jechuudha. Lama irraa afurii ta'a. Baanis haaluma kanaan dalagama. Afur irra shanii hir'isuu tokko irra lamaa. Moodeelii mummuramaa irratti agarsiisi jedha. Duraan dursinee akkuma gaafii duraa keessatti dalaguuf ilaalle keessatti hawaaxaa lakkoofsa lamaanii kana baasuu qabna. Kan lamaa fi shanii kudhan ta'a hawaaxaan isaanii. Kanaafuu afur irra shanii lama irra lamaatiin baay'isnee tokko irra lamaa ammoo shan irra shaniin baay'isnee waamsisaa isaanii wal fakkeessuu hin dandeenya. 8 irra 10 hir'isuu 5 irra 10 qixataa iddoo duwwaa. Kanaafuu waamsisoota keenya lamaan wal fakkeessinee jirra jechuudha. Moodeelii mummuramaa haa qopheeffannu. Egaa moodeelii kana iddoo wal qixaa ta'e 10tti addaan qoonnaa. Mirkaneeffachuudhaaf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hundi isaaniitu irra 10 qaban. Kanaafuu 8 irra 10 eessa bira jira ka jedhuuf 1 2 3 4 5 6 7 8 as bira jira jechuudha. Sarara kanarra jira. 8 irra 10 dhiifama. 8 irra 10 as bira jira. Meeqa irraa hir'isnaa? Tarkaanfii 5 gara duubaa deebina jechuudha. 1 2 3 4 5 iddoo kun lakkoofsa meeqatu jira jechuudha? 1 2 3 meeqa ta'e? 3 irra 10. Kanaafuu deebiin keenya meeqa ta'a? 3 irra 10 ta'a. Gaafii sadaffaa. Kanneen armaan gadii shallagi. A negeetiiva 13 hir'isuu 15 negeetiiva 15 qixataa iddoo duwwaa. Gaafiin kun gaafii birootii waan wal fakkaatuuf gaafii daadhaa waan wal fakkaatuuf ijoolleen akka shaakalaniif dhiisee jira. Gaafii baahaa daleenu. Daarratti waan dalaguuf gaafii A haala daan dalagameen dalaguu hin dandeettanii. Gaafiin baan maal jetti? 6 guutuu 1 irra 3 hir'isuu negeetiiva 5 3 irra 4 qixataa iddoo duwwaa. Firaakshiniin kun lachuu firaakshinii wal makaadha. Firaakshinii wal makaa kana gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruu qabna. San gochuudhaaf 3 baay'isuu 6 eda'uu 1 irra 3 hir'isuu negeetiiva 4 baay'isuu 5 hir'isuu 3 irra 4 18 eda'uu 1 irra 3 hir'isuu negeetiiva 20 hir'isuu 3 irra 4 19 irra 3 hir'isuu amma cuftuu keessatti negeetiiva 23 irra 4 ta'a. Sadarkaa tokko gara fuulduraa adeemnee jirra. Amma sadarkaa itti aanutti taruudhaaf hir'isuu baay'isuu hir'isuu maal ta'a jennee eda'uu ta'a. Haala seera kanaatiin lakkoofsa kana akkam goonaa 19 irra 3 eda'uu 23 irra 4 qixataa iddoo duwwaa.
ammas tarkaanfii tokko gara fuulduraa deemnee jirra. Wanti nu hafu maalidha? Waamsisoota isaanii wal fakkeessuudha. Waamsisoota isaanii wal fakkeessuudhaaf hawaaxaan kan 3 fi 4 qixa ta'a meeqa ka jedhuuf 12 ta'a. 19 irra 3 baay'isuu 4 irra 4 eda'uu 23 irra 4 baay'isuu 3 irra 3 meeqa ta'a jedha. Egaa lakkoofsonni kun lakkoofsa guddaa waan ta'eef kaalkuleetara keenya yookiin immoo maashina herreegaa fayyadamuu ni dandeenya. Gaafii itti aanutti ceena. Lakkoofsi gad sirrii keessaa yoo ba'u poozitiiva ta'ee baha. 12/8 qixa ta'a 4 dhumatee jira. Daa sirriitti xiyyeeffadhaa ilaala. Gaafii A wajji wal fakkeessitanii dalagalanii jechuudha. Daan xiqqoo A caalaa xaxaa waan qabuuf daa filadhee negatiiva 17 hir'isuu negatiiva 6 hir'isuu 5 qixa ta'a iddoo duwwaa. Negatiiva 17 hir'isuu fi hir'isuu wal bira jiranii eda'uu 6 hir'isuu 5 qixa ta'a iddoo duwwaa. Tartiibumaan adeemna. Negatiiva 17 eda'uu 6 negatiiva 11 hir'isuu 5 negatiiva 11 hir'isuu 5 negatiiva 16 ta'a. Negatiiva 0.5 hir'isuu negatiiva 0.8 qixa ta'a iddoo duwwaa. Negatiiva 0.5 eda'uu 0.8 qixa ta'a iddoo duwwaa. Lakkoofsa kana hojjechuudhaaf akkuma tanaan dura dalayne poozitiiv irraa negatiiv hir'isuu hin dandeenye yookiin wal jala jijjiiruu hin dandeenye. Maaliif eda'uun amala jijjiirraa iddoo hin qabu waan jenneef jechuudha. 0.8 hir'isuu 0.5 godhuun hin dandeenye. 8 hir'isuu 5 3 0 12 hir'isuu gad sirrii 7 qixa ta'a iddoo duwwaa. 12 hir'isuu gad sirrii keessaa yoo ba'u 7 ta'a qixa ta'a iddoo duwwaa. 12 irraa 7 yoo hir'isnu meeqa ta'a? 5 ta'a. Gaa negatiiva 0.8 hir'isuu negatiiva 0.6 eda'uu 5 0.8 eda'uu 0.6 eda'uu 5 qixa ta'a iddoo duwwaa. Kanaafuu maal gochuu qabna? Lakkoofsota 0 gadii kana walirraa haa hir'isnu dura yookiin haa edaanu. Negatiiva 0.8 eda'uu 0.6 maal ta'a? Negatiiva 0.2 ta'a eda'uu 5 qixa ta'a iddoo duwwaa. Isa kana akkamitti hojjannaa? 5.0 hir'isuu 0.2 akkatti hojjechuu ni dandeenya. 0 hir'isuu 2 hin danda'amu. 1 liqeeffannaa 10 liqeeffannaa 10 hir'isuu 2 8 tuqaa iddoo isii galti. 4 hir'isuu 0 4. Kanaafuu deebiin keenya 4.8 ta'a. Har'a wanni jiru maalidha? Firaakshinii sirriin ta'intu jira. 7 wal makaa jechuudha. Irra 3 hir'isuu 3 guutuu 5 irra 6 qixa ta'a iddoo duwwaa. Duraan dursinee isa kana firaakshinii sirriin ta'inti jijjiiruu qabna. Sana booda waamsisoota isaa wal fakkeessina. Hima kana furuudhaaf duraan dursinee firaakshinicha gara barbaannutti jijjiiru. Firaakshinii wal makaadha gara firaakshinii sirriin taanetti jijjiiru. Akka reef jenne sanitti jechuudha. Lammaffaa waamsisoota isaa wal fakkeessu. Waamsisoota wal fakkeessu. Wal fakkeessu.
sadaffaarratti ammoo walirraa hir'isuu gabaabumatti walirraa hir'isuu walirraa hir'isuu yookiin hir'isuu jechuu hin dandeenya. Haala saniin dalaynaa irratti maaltu jira? Irrattis waan kanarraa adda ta'e miti. Negatiiva 12 hir'isuu 5 hir'isuu negatiiva 3 qixataa iddoo duwwaa. Negatiiva 12 hir'isuu 5 eda'uu 3 qixataa iddoo duwwaa. Maaliifii as biratti hir'isuu lamaa wal biratti argannee jirra jechuudha. Eda'utti jijjiirra. Negatiiva 12 hir'isuu 5 eda'uu 3. Negatiiva 12 hir'isuu 5 negatiiva 17 eda'uu 3 qixataa iddoo duwwaa. Negatiiva 14 ta'a. Gabatee armaan gadii gabatee itti aanu irratti bakka duwwaa guuteedha. Gaafii afuraffaa. Dalagaan guddaan as keessa jira jechuudha. Gabatichi akkas fakkaatti. Oloon isii kana iddoo 7tti qoqqoodanna. As biraa paa qabnaa, as biraa qaa qabnaa, as biraa raa qabnaa. Paa hir'isuu qaa as biraa qabnaa. Qaa hir'isuu paa as biraa qabna. Paa hir'isuu qaa cuftuu hir'isuu raa as biraa qabna. Paa hir'isuu cuftuu keessatti qaa hir'isuu raa. Saddee irra sagalii 5 irra 6 negatiiva 2 irra 3. Gaafii tokko hin dalagaa kan itti aanu lamaan isiniif dhiisa jechuudha. Paa hir'isuu qaa. Paan kenna paa qixa ta'a 8 irra 9. Qaan kenna qixa ta'a 5 irra 6. Kanaafuu paa hir'isuu qaa 8 irra 9 hir'isuu 5 irra 6 iddoo duwwaa. Firaashinoota lamaan kana waamsoota isaanii gara tokkotti jijjiirra yookiin ammoo qaxxaamura baay'isuu ni dandeenya. 8 baay'isuu 6 hir'isuu 9 baay'isuu 5 irra 9 baay'isuu 6. 8 baay'isuu 6 48 hir'isuu 45 irra 54 qixa ta'a. 48 hir'isuu 45 3 irra 54. Lakkoofsi kun salphisuu ni dandeenya. Lakkoofsi kun haala salphaa yoo taa'u 3 tokko 3 18 tokko irra 18 ta'a. Kanaafuu gatii tokko irra 18 argannee jirra. Iddoo duwwaa keenya irratti guunna. Tokko irra 18 qaa hir'isuu paanoo. Qaa hir'isuu paa maal jechuudha? Lakkoofsuma kan wal jala dabarsinee hir'isuu jechuudha. 5 irra 6 hir'isuu 8 irra 9 meeqa ta'a? 5 baay'isuu 9 hir'isuu 6 baay'isuu 8 irra
jaha baay'isuu sagalii. Afurtamii shan hir'isuu 48 irra 54 qixa ta'a. Negeetiiva 3 irra 54 qixa ta'a. Negeetiiva 1 irra 18. Negeetiiva 1 irra 18. Kan itti aanu paa hir'isuu qaa cuftuu hir'isuu ra. Akkuma riif jennee paan keenna 8 irra 9, qaan keenna 5 irra 6, raan keenya ammoo negeetiiva 2 irra 3. Kanaafuu ka akka dalagnu barbaadame isa kanaa jechuudha. Duraan dursinee paa hir'isuu qaa dalagannee jirra gubbarratti. Paa hir'isuu qaa. Paa hir'isuu qaa dalagnee jirra isii tana jechuudha. Meeqa qabna? 1 irra 18. 1 irra 18 hir'isuu negeetiiva 2 irra 3 qixa ta'a. Iddoo duwwaa. 1 irra 18 ida'uu 2 irra 3 qixa ta'a. Iddoo duwwaa. Hawaaxaan lakkoofsa kanaa lamaanii 18 kan kanaa fi kan 3 jechuudha. Kan 18 fi kan 3 18 ta'a. 18 ida'uu 2 irra 3 irra 6 baay'isna iddoo duwwaa. Egaa wal qaxxaamuraa baay'isuu hin dandeenya. 1 baay'isuu 3 ida'uu 18 baay'isuu 2 irra 18 baay'isuu 3. 3 ida'uu 36 irra 18 baay'isuu 3 54 qixa ta'a. 39 irra 54. Deebiin keenya isa kana. 39 irra 54. 39 irra 54 ta'a. Amma immoo kan itti aanu paa hir'isuu qaa hir'isuu raa. Paan keenna 8 irra 9ti. Qaa hir'isuu raa. Reef dalaynee jirra. Qaa hir'isuu raa. Dhiifama qaa hir'isuu raa hin qabnu. Duraan dursinee ka hammattuu keessaa ka cuftuu keessaa dalaynaa. Qaan meeqa? Paa qixa ta'a 8 irra 9. Qaa hir'isuu raa dalagamnee 5 irra 6 hir'isuu negeetiiva 2 irra 3. Negeetiiva 2 irra 3. 5 irra 6 ida'uu 2 irra 3 qixa iddoo duwwaa ta'a. 5 baay'isuu 3 ida'uu 6 baay'isuu 2 irra 6 baay'isuu 3. 15 ida'uu 12 irra 24. Dhiifama.
8 27 irra 18 sagaliin 3 sagaliin 2 ta'a. Kanaafuu 2 irra 3 2 irra 3 2 irra 3 jechuun qaa hir'isuu raati jechuudha. Kanaafuu paankeenna 8 irra 9 hir'isuu 3 irra 2 qixa ta'a iddoo duwwaa. 8 baay'isuu 2 hir'isuu 9 baay'isuu 3 irra 9 baay'isuu 2 16 hir'isuu 27 irra 18 16 hir'isuu 17 negatiiva 11 irra 18 deebiin keenya isa ta'a jechuudha. Negatiiva 11 irra 18 wanni nu hubannu asirratti kuni paa hir'isuu qaati, kun immoo qaa hir'isuu paati. Iddoo yoo wal jijjiirran garaagarummaa lakkoofsaa akka fidu, akkasumas cuftuu yoo wal jala jijjiirre deebii keenya irratti dhiibbaa akka qabu yookiin ammoo garaagarummaa deebii akka qabaatu argisiisa jechuudha. Kuniif kun wal qixaa miti. Hir'isuun amala jijjiirraa cuftuu fi amala jijjiirraa iddoo hin qabu jechuudha. Egaa walumaa galatti sagantaan keenya qarraa kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.